Akkam jirtu baga nagaan deebitanii gara chaayinaalii kanaatti dhuftanii aan Firaansi Geetaachoodha. Har'a immoo akkuma tambaniilii irratti arguuf yaaltanii waa'ee poosta piilii yookiin immoo emergency contraceptive piiliidha jechuudha kan nuun walii wajjin haasofnu. So hanga dhumaatti na duukaa ta'a. Egaan akkuma jalqaba irratti isinitti himuuf yaalee har'aa kan nuti walii wajjin ilaallu waa'ee poost piiliidha jechuudha. Egaan poost piilii jechuun qoricha kontiraaseeptiivoota baay'ee keessaa isa tokkodha. Egaan inni kunis emerjensiidha jechuudha yookiin immoo hatattama walqunnamtiin saalaa erga raawwatee booddee kan fudhatamudha jechuudha. Yeroo baay'ee kitaabonni garaagaraan kan haga guyyaa 4-5ttidha kan isaan jedhanii garuu standardized ta'ee kan taa'e haga sa'aatii 72tti yoo fudhatame baay'ee gaariidha jechuudha. Poost piiliin kun kan inni fudhatamuu qabu immoo yoomii calliseema fudhatama osoo hin taane tokko after having unprotected sexual intercourse jechuudha yookiin immoo walqunnamtii saalaa daangaa hin qabne raawwatamee booddeedha kan inni fudhatamuu qabu. Akkasumallee taateewwan yerootti kondomii cituu yookiin immoo COC yookiin immoo combined oral contraceptive piilii nama fayyadamu yoo ta'e namni suni yoo akka carraa guyyaa sana hin liqimsin affeeratee sa'aatii akkasiifaa yoo poost piiliin liqimsame baay'ee gaariidha jechuudha. Kana qofa osoo hin taane yeroo baay'ee sexual assault yoo gaggeeffamu yookiin immoo gudeeddiin garaagaraa nama sana irratti kan gaggeeffamu yoo ta'e illee poost piilii yoo fudhatame baay'ee gaariidha jechuudha sa'aatii 72 keessatti. Egaan qorichi poost piilii kunis gosoota garaagaraa sadiidhaanidha kan inni jiru. Inni jalqabaa levonorgestrol jedhama. Inni kun hojiin isaa inni guddaa akkuma jalqaba irratti isinitti himuuf yaalee walqunnamtii saalaa booddee kan fudhatamu yoo ta'u mechanism of action isaa inni hangafaasi to prevent yookiin immoo to delay ovulation dha jechuudha. Kana jechuunis sirna ittiin hanqaaquun ovaarii keessaa baatu tursiisu yookiin immoo yeroof achi butuu jechuudha. Inni itti aanu immoo uniperistate acetate kan jedhamudha kan jiru. Inni kunis piiliidha. Inni kunis hojiin isaa wal fakkaataa ta'uyyuu malee garuu isa levonorgestrol jennee caalaatti cimaadha jechuudha. Inni kan biraan immoo copper intrauterine device dha kan inni jedhamu. Inni kun hojiin isaa inni jalqabaa yookiin immoo inni guddaan akka karooramaatti yeroo dheeraattidha kan nu gargaaramnu garuu darbee akka emergencyittis fayyadamuu ni danda'ama jechuudha. Poost piiliin dhibba keessaa dhibbaa pregnancy yookiin immoo ulfa hin barbaachisne ittisuu hin danda'a. Deebiin keenya maal ta'a? Lakkiidha jechuudha. Maaliif poost piiliin qofa otoo hin taane karoorri maatii kamiyyuu parsantii dhibba keessaa dhibbaa ulfa hin barbaachisne ittisuu hin danda'a kan jedhamu hin jiru jechuudha. Haa ta'uyyuu malee garuu seeraan akka ogeessi fayyaa nu ajajutti yookiin immoo akka qorichi sun jedhutti kan fudhannu yoo ta'e garuu sa'aatii isaatti kan fudhannu yoo ta'e garuu ulfa hin barbaachisne ittisuu sirriitti hin danda'a jechuudha. Poost piilii fudhatamee ka'ee immoo ulfaamuu ni danda'ama. Deebiin kanaa meebiidha. Kana jechuun maal jechuudha? Sababoonni garaagaraa kan jiru kan ittiin erga qoricha kana fudhannee booddee kan ulfaamuun danda'amu jechuudha. Innis inni hangafaa tokkoffaa qorichi kun yeroo isaan sirriitti hin fudhatamne yoo ta'e. Kana jechuus qorichi kun kan inni fudhatamuu qabu sa'aatii 72 keessattidha. Garuu sa'aatiin 72 darbee booddee kan fudhannu yoo ta'e carraan ulfaamuu ni jiraata jechuudha. Inni lammataa qoricha kana battala fudhannutti miirri afaanitti namatti hin tolle jira. Qoricha poost piilii yeroo fudhatamu jechuudha. Kanaaf miira sanaan wal qabatee kan namni sun ol guramu yoo ta'e qorichi kun absorbituun ta'een ba'eera jechuudha. Kanaafuu namni sun deebi'ee ulfaa'u hin danda'a jechuudha yookiin ulfi hin barbaachisne nama sanarratti argamuu hin danda'a jechuudha. Inni kan biraan immoo sababiin ovulationii jedhamu tokko jira. Kana jechuun maal jechuudha? Sirna ittiin hanqaaquun ovaarii keessaa lakkistu jechuudha. Kun kan raawwatu yoomidha? Laguun hafee yookiin immoo laguun umee yookiin laguu sadhumaa argitee guyyaa 9ffaa yookiin guyyaa 10ffaa irratti laguu sadhumaa argitee yookiin immoo laguun irraa dhumee ka'ee jechuudha. Kanaafuu guyyaa sana keessatti taanaanii meebii carraan ulfaamuu jiraachuu hin danda'a jechuudha. Inni kan biraaf inni guddaan immoo poost piilii kana fudhatanii booddee walqunnamtii saalaa kan raawwatan yoo ta'e deebi'amee waan nama hin shakkisiisu hin ulfaamaa jechuudha. Inni kan biraan poost piilii erga fudhannee booddee saayid effektiin nurratti argamuu danda'u yookiin immoo maaltu uumamuu danda'a kan jedhudha. Egaan namatti garaagara ta'uutii danda'a. Garuu akkuma jalqaba irratti isiniin jedhe miirri niyoozhaa hin vomitingii jiraachuu danda'a battala qoricha sana fudhannutti. Inni kan biraan immoo spootingii kan jedhu yookiin immoo dhiigi xiqqoo yeroo murtaa'e booddee dhufuu danda'a. Inni kan biraaf inni guddaan immoo jijjiirama laguu irratti fidudha jechuudha. Laguu yoo barbaade tursuu danda'a yookiin immoo dafee laguun akka dhufu gochuu danda'a jechuudha. Especially namoota poost piilii baay'isan irratti immoo regular menstrual bleeding kan jedhu yookiin immoo marsaan laguu isaanii baay'ee jeeqamaa jechuudha.
Kanaaf post piilii erga fudhannee booddee laguun yoo hafe maal gochuu qabna kan jedhuu fi tokkoffaa irratti laguun hafuun akkuma nama siin jedhe saayid effektii isaadha. Haa ta'u iyyuu malee garuu guyyaa 21ffaa erga walqunnamtiin saalaa gaggeeffamee booddee yoo manattis haa ta'u mana yaalaa deemtanii yoo pireeginansii teestii yookiin immoo mirmaraa ulfaa yoo gootanii baay'ee gaariidha. Isa booddee ogeessa fayyaa wajjin waan jiru irratti haasa'uudha jechuudha. Inni kan biraan post piilii fudhachuun dhibeewwan akka sexual transmitted infection yookiin dhibee daddarboo karaa qaama saalaa karaa walqunnamtii daddarbanii akkasumas immoo HIV ittisuu hin danda'a. Ittisuu hin danda'u. Kan HIVs haa ta'u STIs haa ta'u dhibeewwan daddarboo karaa walqunnamtii saalaa kan ittisuu danda'u gosti karooramaati tokkoof tokko qofadha. Innis kondomiidha jechuudha. Inni kan biraan gaaffii yeroo baay'ee ka'u post piilii liqimsee ka'ee walqunnamtii saalaa yoo raawwadhe ulfaa'uu nan danda'a gaaffii jedhudha. Amma fakkeenyaaf namni tokko guyyaa dafinurraa post piilii liqimseera walqunnamtii saalaa gatii godhee fi ajannu isa booddee turee ka'ee gaafa roobii faammoo walqunnamtii saalaa godheera taanaan ammas dabalee post piilii liqimsuu qaba malee post piiliin inni dheengadda yookiin kaleessa liqimsee har'atti isa gargaaruu hin danda'u jechuudha. Inni kan biraan immoo misunderstandingiin yookiin immoo akka sirrii hin taanetti hubachuun kan jiru maalidha? Ulfata akka raawwatee post piiliin baasuu hin danda'a kan jedhamee yaadamu jira. Lakki kana gochuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti barnoonni keenya guyyaarraa kanadha jechuudha. Kan isin dagachuu hin qabne tokkoffaa irratti gorsi guddaan post piiliin kan fudhatamuu qabu battalumatti ta'uutii qaba yookiin immoo sa'aatii 72 keessatti yoo fudhatame baay'ee gaariidha. Inni kan biraan immoo post piilii fudhachuun ulfa baasuu hin danda'u yookiin immoo dhibee daddarboo karaa walqunnamtii saalaa daddarban ittisuus hin danda'u jechuudha. Inni kan biraan immoo post piilii fudhachuun laguu baay'ee jeequu akka danda'u hubachuun barbaachisaadha. Kanaaf walumaa galatti post piiliin qoricha ulfa hin barbaachisne walqunnamtii saalaa daangaa hin qabne erga raawwatamee booddee kan fudhatamudha. Kanaaf akka argame qoricha kana bitanii fudhachuunis faayidaa hin qabu jechuudha. Miidhaan isaa garuu guddaa ta'uutii danda'a. Ulfaadhaa galatoomaa. Subscribe gochuu, share gochuu immoo hin dagatinaa.